Saba Waaqayyo akkam jirtu bara 2017 baga nagaan isiniin ga'een jedha. Amma kan isinii dhiyeessu walaloodha. Walaloon mata duree koo waa'ee bara boqonnaa jedhudha. Dhokataan jireenya namaa sarbee barri hamaa sun darbee haalli hammaatee jeeqamus biyyi jireenyi ulfaatee yoo baay'atus iyyi jireenyi ulfaatee yoo baay'atus iyyi akkuma lolaa yaa'ee darbu rakkinnis lubbuu hin qabu kun hundinuus darbee nuuf argina guyyaan tokko jira guyyaan boqonnaa guyyaan tokko jira guyyaan boqonnaa ba'aa isa ulfaataa kan dhalootaa olii hunduutti miidhame waan dhibameef falli rakkisee gidirsee hunda ba'aan cubbuu humna caalee harkisee si olitti lubbuu humna caalee harkisee si olitti lubbuu daandiin harkaa badee dhaloonni joonja'ee gammachuun dhibamee jireenyi tadhaa'e garuu ilmi waaqaa dabarsee dukkanaa kakuu haaraa fidee nuuf bara boqonnaa kakuu haaraa fidee nuuf bara boqonnaa. Maal gammaddaa hin jedhiina haaloo ulfaataadha jiraachuun dhibamee madda quba harkaadha an abdii qabuttan gammada kanaafan of qabee qulqullummaa hojjedha kanaafan of qabee qulqullummaa hojjedha. Naaf jettee uftee bifa amanamummaa aangoo wamtuu si madaalu aangoo waaqummaa Yesus ati nuuf hundeedha argama jireenyaa Yesus si qofaadha buddeenni jireenyaa Yesus si qofaadha buddeenni jireenyaa. Ayyaanni kan nagaa kan gammachuu kan milkii isiniif haa ta'uun jedha waan na dhageeffattaniif guddaan